Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii keenya nagaa keessaniinuu nagaadha galata Waaqayyoo. Baga nagaa taata isiniin jechaa guyyaa yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin ga'e amantoonni hundumtuu isiniin jedha kiristaanni. Innaa akkam nagaa keessanii jirtu isiniin jedha warroonni biyya Arabaa keessa jirtan biyya bakkee jirtan hundumti keessaniyyuu baga jiraattanii. Micayyoo tiyatan like share godhaame isiniin jedha viidiyoo haadhaa wachuudhaan dursaa like share godhaayi. Innaa viidiyoo hojjanna jennee dhufne immoo innaa uffata ishii kana gaafa duraa maal jettee ni turte bar nagaa gaafa dhumee dursiitoo. Hayi akkam jirtu. Sagalee ol fudhadhu. Isiniin jedhna hayi. Gaafa duraa gaafa ni fudhadhe uffata kiyyaa maalan godha jetteen? Sinittan agarsiisetteen egaa uffanni keenya kunoo akkasidha. Akkana siqee siifoo ol jedhii naa uffanni akkasichaadha ol jedhii kuni uffata abbaa gadaati. Kan abbaa gadaati jechaadha. Shawaas yoo deemtan Booranas biyya barbaadda yoo deemtan kuni uffata abbaa gadaati miti isin baa? Ishirraa baay'ee bareeda cufaanarraa hin bareedne malee ishirraa baay'ee bareeda jechaadha. Ani garuu hin jaalanne ishii filannaanan waan hin godhu dhawee filadhe isiniin jira qophiin ayyaanaa kaayee akkuma gaarii itti jirraa maqaasaa maal jedhama xeenee waggaa jaha keessa miila naasiifoo kiyya wajjin ayyaana dabarsee ishiin illee akkasuma baay'ee gammaddi ayyaana na wajjin dabarsuu ishiitiif kinoo xeeneen keenya kana jechaadha nuyi bakka tokkotti hunnaanee fi baay'inarratti nam innaa waggaa jaha keessatti miilana isin maaloo innoo buttee intalli kiyyaa waggaa jaha keessatti miilana ayyaana wajjin hin dabarsine inti rasiifo gaafa na dubbiste tokko maaltu sitti dhaga'ame maaliif mimmaan rab gootee naan jedhanii namni natti hime haasa'ika. Jechaan ayyaana waggaatii otoo namni keessummaan mana jiru otoo nyaattanii otoo dhuddanii maaliif mimmaan rab goote? Anuma ayyaanuma waggaa nageenyan na yaaddeetuma mimmaan boossa. Innaa ijoolleen yeroo haati bira jirtudha kan ishiin gammaddu. Haati bira hin jirre taanan baay'ee tokko keessi ishii inni dhiphata jechaadha. Maaliif seetanii keessattuu ijoollee dhiiraa wayya malee ijoollee shamarranii baay'een nyodhacha. Innaa chaappistii faadii akka hin dibanneetti micoon tokko koomentiidhaan argeen ture. Akkasuma immoo mataa ishillee wiigii faa maal wiigii ani naadhu durallee nan naadhatte dheedheen ammoo mataa qabu kana iyyuu narraa balleessa dheedhiise jechaadha. Wiigii bada hin jaalladhu sisiniin jedha. Akkasuma ishiin illee naadhatte jechaadha. Ishiin erga addatti reefoo hoggaadha. Shirree dheerachaa fi jira mataa ishii miti reesin ba. Innaa akkasii siniin jedha. Hanuma qabaniin gabaa ba'uu jedhan. Warroonni jaallatan wiigii dhaachuu danda'u waan barbaadan godhachuu danda'u. Ayyaanni akkasii isiniin jedha. Ayyaana akka gaarii dabarsaa jirra. Innaa kinoo viidiyoo tokko ganama hojjedhee turte siifoon kiyya jechaadha. Afaa mana keessaa faa shinii qoqopheessitee kunoo isinitti argisiisa. Akkasitti qoqopheessitee waan hundi lafii nyarree fuuftee eenyuun immoo garuu banaadha. Akkasitti waan hunda qopheessitee televezyiinii irrallee waa kaawwattee baqqaashoo lafa waa aftee fata jettee daabbollee tashannee turre akkuma baqqaashoo innaa waxiillee waxannee biddeen nyaachutti biddeen booda nyaanna waamichaa waan dhufneef miti rasen baa. Kanaafuu immoo booda kana waxannee ta'uu waamicharree boru qabna. Har'a miti jechaadha. Har'a waan ayyaana waggaa waan ta'eef nama hundi waamamu jechaadha. Maaliif seetan namni hundumtuu mana isaaniitti waan godhataniif sila kanaaf isiniin jenna. Akkasumatti rasiifoo itti haasa'ika. Warroota si yaadifaa. Dhunga dhufaa warra jedhee jira. Akkam intalli kee warra jedhu dhufaa jira. Na akkam jettaarre dhunga warra jedhani. Ayyaanni ayyaana milkii ayyaana heebbaa isiniif haa ta'u jedhiin goddanyaa siifooti. Kottu koo viidiyoo hojjedhu. Sodaata. Micayyoo goddanyaa ishiitii waamicha dhuftee noori kaseeni. Akkasii daqiiqaa xiqqoo bichaadha. Kottu taa'e kasin boora. Kottas taa'e.
goddanyoota baay'ee qabdi jechaadha siifonii laa bareedduu tana qabdi siniin jedha goddanyaay laa bareedduu tana qabdi. Simboon tiyyaa ijoolleen isheen goddanyoonni ishii garan qabu jechaadha goddanyoota baay'ee qabdi baay'ifatti. Innaa borullee ammarree dhiyoo galleechaadha waldaadha daabboo simurree innaa wanti tokko buna hin danfisnee dhiyoodhuma reefuma gadi teenya nama isin hojjenne jechaadha. Reessa galgala irratti viidiyoo hojjennu dhabne ibsaan biraa badee gizee ibsaan biraa badee akkatti viidiyoo hojjennu hin qabnu silaa waggaa shunkurtii daaknee maal jennu silaa isin hojjenna waggaa biddeen toshannu waggaa daabboo toshannu akkasitti isin hojjenna ture miti reesiifoo sila sanii fi haala mijataa waan dhabnee fi ibsaa waan dhabnee fi anis immoo akkuma carraa ta'ee warra du'aa wayiitu tureeyyuudha daa'ima xiqqoo wayii makiinaan balaan makiinatiin muddamte. Waddalamte jechaadha. Kanaafan isinirraa bade jechaadha illee gidduu kana. Malee ayyaana irratti akkasitti hin badu ture. Sila saniif keessi namaa gammachuun qabu daa'ima xiqqishuudha. Annamaati jechaadha. Ifiraati. Kanaaf viidiyoo hojjechuu dhiisee siniin jedha haala tunaam jechuu dide. Akkas fakkaataa simboo fi difi deettuu kunoo simboon kanuma fakkaatti. Sinii dhufee akkuma gaarii dhinka. Ittaasa hiikaman waan ittaasaattu hin qabdu moo? Maal ijoollarra immoo hin dadhabde har'aa osoo dadhabuu baatte immoo dhiisaa kan kunoo gaafa uffata ajajattu san kana ajajadhaadhiin uffata akkanaa beenachi bahimee si haalaalanii itti akkana naanna'ee eeyyoo meechi garagari eessa dabbaanoo dabbaan eessa akkana garagari ka akkana garagari Esa dhaqe dabbaan? Maal qocarkii wayii jalaa kaawwatta moo maa bakka keeyyuu? Nutti argisiifti jala dhugaa rabbi wanta sinnirree takka kanaatti jirti. Dameen viidiyoo irraa gara geeshee innaa qoy maaliif ati carkii irraan kaawwatte? Sagalee ol fudhu koo maaliifi? Akka furdattuuf carkii ol irraan kaawwattaa? Amma kana namni gizee laale furdoo jedhan garuu shiin laala huuqqattu tana garuu hubatana jechaadha. Carkii laa gurdii jalaan kaawwattee tudduu ol qaba. Dabbaa battee si argaa jiru bor. Taasisa si argaa jiru si laalaa jiru. Akkasii haadha ofii gizee argatte daa'imni akkasitti bish jette. Sitti tola miti gizee na argattu kana. Kottaa dhugaadhi. Eewun naqee. Kino lala shuman naqee siixeenee ntire. Inun kurti garuu hojiitti hin baay'isin jedhu siifoo maalan godhama milliki. Ani maalan godhere? Hojii hojjedhee beekaa hibeeti. Hin beekaareetti hojiitti hin baay'isin heddumaa ittaan mi'atam. Hojii baay'ee hojjettaa? Echa manuma kana si sirreessiti wanti ishiin hojjettu mana kana si sirreessite. Ani wala godaananni kan mana hojjedha. Bunoo. Buna nan danfisatte bara. Buna danfisuu fi mana walawwalu waadaa qabna. Waan hunda si sirreessuu ganama hirriibaa kaatee waan akkasii kana waadaa qabna mitiire. Yee kunoo akkasii isiniin jennaa hordoftoota chaanaalii keenyaa reefuma galle waan ta'eef gizee danfifannee gizee nyaanne hunduma isaa seenaa nu jedhiin kasiifa. Hunduma isaa isiniif hojjenna. Ayyaana gaarii isiniif haa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Bakka akkasii isiniin jenna uffanni keenya kinoo kanoo fakkaata ta'e warri jaallattanii laayikii godhaan hin ga'a. Laayikii. Share. Maatii ta'uu sin dagatinaa. Yeroo gaarii qabaadha. Filma. Maal godhu? Koomenti. Bakka. I love you. Ciao.